Akkam jirtu hordoftoota kiyyaa har'allee viidiyoo biraatiin isinitti deebi'eera. Har'a kan isiniif fide maaskii fuulaa bareeda tokko. Asitti ruuzan qaba. Aannan nu barbaachisa, damma nu barbaachisa. Kanneen sadiin fayyadamuudhaan qopheessaa jechuudha. Duraan dursee ruuza kiyya sirriitti dhiqa. Sirriitti egaa dhiqee booda akkanatti bilcheessaa bishaanitti godheetiniin haga inni sirriitti bilchaatutti bilcheessaa. Ruuza kiyya akkuma argitan akkanatti sirriitti bilchaateera. Hanga inni laafee hanga bukaa'u ta'utti bilcheessitanii jechuudha. Akka isin laafutti dibataaf jechuudha. Haa qabbanaa'u eegee meeshaa kiyyatti akkanatti garagalfadha. Ruuza akkuma beektanii faayidaalee baay'ee qaba. Fuula keenyaaf ta'es qaama keenyaaf ta'es viitaaminoota garaagaraa qaba. Kan akka viitaamin C, E kanneen fa'aa kan qabudha of keessatti. Fuula keenya akka dafee nu hin dulloomneef nu fayyada. Ruuzni kun maaksii fuulaa kun jechuudha kan ruuzarraa hojjetamu. Akkuma argitanii asitti damma maankiyaa tokkotti godha. Damma orgaanika fayyadamee isinis orgaanika qabaattan isa fayyadamuu dandeettanii. Yoo hin qabaannes kan fayyadamuu dandeettan garuu orgaanikni kun bareedaadha saniif isatti yoo fayyadamtan baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Damma kiyya eegatti buusee booda itti aansuun aannan itti godhadha. Aannan hanguma isinii laafutti itti godhattanii aannanis akka fuulli keenya moisturaayizii godhuun fayyada jechuudha. Aannan immootu dammis akkuma beekamu antibaakteeriyaa waan ta'eef baakteeriyaadhaan fuula keenyarra jiranii nurraa qulqulleessaa jechuudha. Dammi fuula keenyas akka laafus akka bareedus nu godha. Maaksiin fuulaa kunis baay'ee bareedaadha. Fuulli keenya akka nu ifuu nu bareedu fa'aa wantoota gugurraacha nurratti ba'e kanneen fa'aa nurraa hir'isa. Ani baay'ee yeroo baay'ee itti fayyadamee argeera. Baay'ee shaggaadha. Keessattuu torbaan tokkoof odoo walirraa guyyaa yaaltanii baay'ee bareedaadha isiniin jedha. Fuula ooyilii iskiinii fa'aa qabdan kanneeniif baay'ee fayyada. Ruuzni waan bishaan xiqqoo fuula keessanirra jiru kanneen ooyilii iskiinii isinirraa ba'u kanneen baay'ee isinii goggosaa jechuudha. Asitti maashinii itti daaku keessatti godhadheetiniin daakee walitti deebina. Kunoo daakee dhufeera. Amma akkuma argitan akkana mijaa'etti godhee isinillee akkuma barbaaddanitti daakkatuu hin dandeettanii. Meeshaa kiyya garagalfadhee yoo isin feetan firiija keessaa hanga guyyaa 3 tursiistanii guyyaan dibachuu ni dandeessanii. Ani kun amma guyyaa 2 naaf ta'a. Kana fakkaata maaksiin qopheeffannee akkuma argitan baay'ee bareedaadha. Fuula keessan erga saamunaa fuula keessaniitiin dhiqattaniin booda isanii achi akkanatti dibattanii fuula keessanirra suuta jedha akkanatti diriirdaniitti suuta jedha fuula keessan odoo baay'isin suuta jedha asumaan itti dibattanii fuula keessanitti. Fuula baay'ee nama laaffisa. Yeroo amma dibattan kanaayyuu fuulli keessan baay'ee isinii laafaa yooma san argitaniyyuu baay'ee bareedaadha jechuudha. Ani baay'ee jaaladheera. Kana fakkaata akkana dibattanii erga geessitanii daqiiqaa 20 takkaaf ofirra tirsiistaniitiin san caalaa bishaanii ofirraa dhiqxanii jechuudha. Egaa dhiqattanii booda mootu fuulli keessanii akka ruuza waan ta'eef fuulli keessan akka isin goggogu ta'a jechuudha. Sanin booda moisturaayizii ta'ee kireemii adda addaa qabdan kan itti fayyadamtan fuula keessaniif isa itti dibattanii jechuudha. Sanii akka fuulli keessan isin hin goggogne. Kana fakkaata viidiyoon har'aa. Yoo jaalattanii laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Viidiyoodhaan biraallee kan barumsa isiniif ta'a jedhu walitti qabadhee isiniif dhufa yeroo biraa.
Har'aaf seera kana fakkaata kan qopheesse nagaatti.